Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan obboleeyyan kiyya fayyaa keessanii ani nagaadha alhamdulillah. Isinillee kan nagaa qabdan abdiin qaba. Nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa kan onnee irraa madde bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Har'aan tana chaanaala Boonee Shoo irratti qophii mudannoo kutaa afuraffaa qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura qophii keenyaa afaan viidiyoo kanaatti akka nu wajjin turtan waamichi keenya gamanumaan isinii godha. Akkasuma warroonni chaanaala Booneetiif haarawaa taatan sabskiraayib gochuudhaan gara maatii isiitti dabalamuu hin dagatina. Akkasuma warri maatii isii taatan laayik, sheer, koomentii gochuudhaan cinaa dhaabbadhaan waamicha kiyya obbolummaati. Kayyee gamanumaan gara mudannoo kiyyaatitti dabarra. Mudannoon wanti inni irratti xiyyeeffatu waa'ee paaspoortii irraa eegalee hanga imala biyya hambaa, paaspoortii irraa eegalee hanga tikeetii murannee gara biyya hambaatitti imaluuti. Innis waa'ee mudannoo kiyyaa baay'ee kan ulfaatuu fi barumsa cimaa kan of keessaa qabu hedduutu jira. Gamanumaan wajjin turaan affeerraa kiyya. Hayyee akkasittiin eegale. Jalqaba paaspoortii baafadhee kan hin baafadhee hawaasadhaayi. Hawaasadhaa paaspoortii baafadhee gara dallaalaatitti kennadhe. Gabaabseen isinii hima. Icciitiin isaa baay'ee bal'aa fi walxaxaadha. Kanaafuu gabaabseen isinii hima. Sa'aatii dheeraa waan fudhatuuf. Paaspoortii hawaasadhaa baafadhee achi as deebi'ee dallaala jiraataa magaalaa Roobee kan bakkitee isaa hin beekne ijoolleerraan kanan arge itti kenne. Akkasuma ijoolleen hiriyoottan kiyyaallee walumaan itti kennannee ijoolleen illee ergatanii ka ijoolleen dura deebi'e fiizaan kiyya dura deebi'e kiyyammoo jara booda deebi'e ijoolleenis gara biyya hambaatitti eega bararaan booda fiizaan kiyya deebi'e. Namtichi dallaaltichaallee waraqaa ergatee fiizaa eeggataa jira. Gaafa fiizaan kiyya deebi'ee qophaa'inaan jedhee ani loon gurguree mallaqa harkatti qabadhee ani qophaa'utti fiizaan namichaa deebi'ee namicha otomaatikaan tare. Eegasi an nama gaafadhus hin qabu ture. Namni ani beeku dallaala malee ejensiis hin beeku. Lakkoo isa namuutuu hin qabu. Namtichi achumaan lixee fiizaan kiyyas achumaan kasaarame achumaan gubate. Itti aansee abdii hin muranne akka carraa ta'ee paaspoortii ittiin kennine kooppii malee orijinaala ittiin kennine waan ta'eef gara biraa carraa nama biraa irraa yaaluutiin itti fufe. Akkasuma nama Abdurrahmaan jedhamu diisiis biyyi isaa deeksisii isatti kennee ammallee ijoollee hiriyoota kiyyaarraan iyyaafadheen isatti kenne. Itti kennee innillee ergee birrii kaaskii fi waraqaa meedikaalaa fidinaan jedhe Adaamatti jechuudha. Anis Baaleerraa ka'ee sa'aatii 10tti as gahuu qabdanaan jedhe Adaamaa gahuu qabdanaan jedhe ganamaan ka'ee eegasii Adaamaa gaafan deemaa jirutti namticha wayii barataa yuunivarsiitii madda walaabuu kan ta'e cinaa kiyya teessoo an taa'eerra kan taa'ee jiru wajjin haasa'aa turre. Akkasuma osuma wajjin haasa'aa deemnu namtichi amma narratti bilbilaa ture dallaaltichi. Maal keeti maaliif sirratti bilbilaa waa'ee maalii haasa'aa jirti biyya alaa deemuu fidda naan jedhee na gaafate namtichi cinaa kiyya taa'u kuni jechuudha. Namtichi kun barataa madda walaabuu haa ta'u malee dhalataa Adaamaati. Eegana gara Adaamaatti galuuf dhufaa jira. Akka naa himetti malee maalummaa isaa hedduu wanti hin beekullee hin jiru. Isatu naaf hime jechuudha. Achirraa akkana gara biyya hambaatti deemuufiin waan akkanaa sirreeffachuuf deemaa jira jennaan dallaalli badaadha, dallaalli sareedha of eegi. Namtichi kun si hedaa malee waraqaa kee sirreessuuf sin cinqu akkanatti si wajjin buluu barbaada naan jedhee natti himaa ture. Hayyee anis kaayoo kiyya kaayoo sanii miti nama akkasiis miti an nama ofitti amanamummaa qabu. Kanaafuu yoo wanta akkasii kanaan jedhu taate nama isa dhagahuu miti jechuudhaan anis deebii isaaf kennee akkasumatti deemee gaafa Adaamaa gahu mannaan jedha namichi wajjin dhufne kuni ani mannaara keessa dhaabadheen sirratti dawwalaa isaan immoo fira kiyya wajjinan dhufe jedhii shawwadee harkaa bahe namtichi si dhiisuu hin eedu naan jedhee natti hime. Akkuma namtichi kun beekee namtichi kaayoon isaa kaayoo biraa ture malee kaayoo waraqaatiin hin ariifanne ture. Akkan ani achitti wajjin Adaamaa bulee borumtaa immoo gara Baaleetti deebi'uu barbaade. Ani mootu mala biraa baafadhee maaliin jedheeni akkuma namichi naan jedhe hiriyoottan kiyyaa kaa asallaa galantuu sababa kiyyaan as dhufanii kunoo mannaaratti na eegaaran narratti bilbilaa jiranii waraqaa narraa fuudhaa fiitii nan deemaa na eegaaran jedheetiin namichatti dallaaltichi yoon an kana itti hime fuulli isaa kasala deebi'ee ni gurraacha inni gadde baay'ee aaree jira maaliif kaayoon inni qabu na wajjin buluudha waan ta'eef inni immoo milkaa'uu hin dandeenye. Sababa saniin gara baankiitti deemee mallaqa baasii natti kenni naan jedhee mallaqni immoo baankii jira ka inni kaaskiin godhaan naan jedhee mallaqan baasa jedhee gara baankii yeroo deemu niitoorkiin hin jiru ture. Eegasii baankii ittaanuun laalee dhufamee akka inni dalagu asumatti na eegi naan jedhee nagitee na biraa deeme Adaamaa Mannaaraa balbala durarraa achi siinee jechuudha. Achi booda namtichi Mannaaraa keessa dhaabatu kun illee nagahaaf na eegu innillee dhimma ofiitiif na eegaa jira. Anis mala baafadhee maaltu na baasa dubartii mala dubartii siif haa kennu jechi jedhamu sun isa dhugaadha jedheen fudhadhe. Kanaafuu mala na baasu karaa na baasuun soqataa ture. Achumaan as deebi'ee namticha Mannaaraa dhaabatu irratti bilbilee
anatu bilbilaa fi anatu si bilbilaa narratti hin bilbilinaa hin jedheeni jedhaani ati immoo gara mana keetii deemee hin dhaabbatinii jedheetiniin malaan namticha mannaaraa keessaa of jalaa oolu. Achi boodaan namtichi dallaatichaas deebi'ee waraqaa kanarraa fuudhee deebi'ee mallaqallee baankii biraatii baafnee itti kennee ijoolleen hifatanii dhiisanii taranii jiranii kootu bultee deemtaa naan jedhe lakki ijoolleen hifattee bilbiluu hin dhiifne anatu isiniif hin bilbila yeroon xumuradhe amma manarratti hin bilbilinaa jedheetiniin malaan itti hime eegana hayyenaan jedhee baajaajii na seensisee angara mannaaratti deebi'e gaafa angara mannaaratti deebi'u namtichi kun illee na jalaa deemee jira kanallee shawwadee harkaan baheen jira mannaaratti deebi'ee makiinaa asallaa yaabbadhee gara asallaa deebi'ee algaa buluun barbaade gaafa gara asallaatti deebi'uuf mannaaraa dhaquu salfiidhaan dhaabata uummanni halkan keessaa sa'aatii tokko ta'ee jira. Achi booda uummanni sallatee dhaabatu kun makiinaa eeggataa jira. Anis bilbila kiyya yeroo sanii suwiicii godheetiin salfii qabadde. Achirra makiinaa seennee argannee seennee teessoo dhumaarraan taa'ee akka caraa taaskii gara dhumaatirraan taa'e. Achirraa yaabbannee deemnee osuma karaa kana deemnu namtichi ammallee cinaa kiyya taa'ee jiru nama ajaa'ibaa wayii seenaa isaa guutuu naa hime hojjetaa baankiitiin naan jedhee waa baay'ee na wajjin haasa'aa ture. Akkasuma deemnee ani immoo asallaa keessa bakkitee haala gallee wanti nan beeku tokkollee hin jiru garuu nama yaada qabuu fi nama bilchaataa laalee gaafadheetti niin bula natti himanii namni guddaan sareen abdii guutuudhaan deemaa ture maaliif namni tokko yoo of amansiisee yoo sodaadhaan guutamuu baatee waa hundumaan ni argallee ni godhallee. Kanaafuu osuma deemnu makiinaa kana keessatti wajjin haasa'aa deemna algallee sittiin hima bakkitee rakkoota akka hin qabu waan asitti mul'isanaan jedhee namichaan kun na wajjin haasa'aa ture. Icciitii isaa guutuu naaf hime waa'ee maatii isaa guutuu natti hime akkuma nama qara wal beekutti jechuudha. Amma achuma booda akkasuma deemnee gaafa asallaa kennu meeqooy anis algaan qabadhee bula yoo makiinaan biyya keenya deemu hin jiraatin naan jedhee makiinaa mannahaaraa keessa laaluuf yeroo makiinaa keessaa buunu makiinaan alatti nu buuse mannahaaraa sallaatti nu buufne alarratti nu buuse. Eegana yoo achi keessa inni laalu makiinaa biyya isaanii ani eessatti hin beeka makiinaa biyya keenya tan laala jedhee makiinaa san keessa mannahaaraa san keessa makiinaa laalee makiinaan hin jiru baqa nan bula naan jedhe. Akkasuma deemnee nyaata bakkitee iraataa deemnee iraata nu affeeree nyaadhee gixxiin godhee dhugee maaliif nyaadhee dhugeen ani fudhadheen jira shawwaduu akkan hedduu dhibba amaneen jira nyaata inni nu affeeru sanillee likii godhee nyaadhee iraata kiyya akka ajaa'ibaa kanatti ibsee ajaa'ibaa nu affeeree achi nyaadhee gara algaa qabachuutti deemnu inni mootu na wajjumaan deemee algallee namichaatti dubbatee namticha gabanyaa algatti algaa bakka tokko bullaa akkanaa kunoo akkanatti haa bultuu algaa biraa akka hin kenniniif jedheenii namticha natti gorsaa ture ani garuu kana qofan qabu ture. Ani mootu alga mana mudisee deemu hidhas ta'e malee ana wajjin buluuf achitti dhama'an seene. Achirraa kana fee gara algaatitti seenee bakkitee algaa kanuma taa'ee algaa caafee ani barriirran teessoo wayiirra taa'e. Eegasii kootu kaa asirra taa'e naan jedhee ani hin taa'uun jedhee yeroo san qabsoon Oromoo reefu itti cichoomaa jira. Artistoonni adda addaa weelluu adda addaa waa'ee qabsoorratti kan baasan dhokatamee dhaggeeffatamaa ture malee ifatti bahamee dhaggeeffatamaa hin turre. Akka yakkaatitti yookaan seera cabsaniititti ilaalamaa ture yeroo san keessatti. Sababa sanirraa sirba qabsoo yeroo san bahe itti qaatafayii caalaa bultumee akkasuma Jaafar Yuusufaa sirboota akkanaa kanneen babbanee na duratti mul'isaa ture. Ani kalaas rafuun barbaada. Kaleessallee halkaniin bahe ammallee halkaniin galee hirriinni hin rafne kanaafuu narraa bahee deemi ani rafuun barbaadan jedheeni. Marra koo qabaree wajjin bulla anis kun makiinaa dhabuuf yaargitee jirta naan jedhe. Kalaas argaa biraa qabadhuuti bulika hin jedheeni. Achuma lakki ani asuman bula wajjumaan bulla marra koo qaba naan jedhee na karaa ture. Ani garuu ejjennoo kiyya gadi fageenyaan murteeffadhee jira waan ta'eef ejjennoo kiyya gadi fageenyaan ejjadhee jira waan ta'eef inni jedhu takkallee fudhachuu hin dandeenye. Achumarraan gadi bahee yeroo inni namticha kaan ammallee irra deebi'ee inni algaa naaf hin kennine algaan gaafadhe jedhee muudina biraa gabbaa'e ani barrii algaa kiyyaa keessaan cufadhe yeroo an keessaan cufee mattaawaqaa kiyyaaniin qabee bara algaa maal jechuu barbaadde naan jedhee yeroo inni dallanu kottoo seeni jedhee balbala jalaa banee shaantaa kiyya fudhadhee gadi bahee namticha zabanyaa bira dhaqee algaan jira jedhee gaafadhe. Namtichi zabanyaa yeroo achi keessa deemu kun isaa miti kun nama biraati kun shufeera sin dhiisu maalidha naan jedhee na sodaachisaa ture garuu ijoollee daa'imatti fakkaachaan ture yeroo sanitti inni na shawwaduu fi gowwaa namoo waan takkaa hin beekne na se'aa ture. An garuu nama ta'uu isaatiin qofa maaliin akkan isa madaale inni quba hin qabu. Ani
namticha zabanyaa gaafadhee hin jira algaan naan jedhee achi kuttu naa kenni sanuu kanamatti aanu naa kenni jedheeni achi keessa immoo maatii beetasaba algaa qabatanii keessa jiraatantu jira akka mana jireenyaatiitti jechuudha. Isaan cinaa naa kenni jedheeni cinaa isaanii naa kenne akkasuma maal na godhe ammallee namtichi zabanyaa kuni mana keessa seeneetiin barrii si cufee si ilaala barriin kee sirriidha moo sirrii miti naan jedhe innis achitti na qabuu heda namtichi zabanyaa jechuudha. Yeroo inni keessa seenee tan cufee ilaala naan jedhu latti achuma dhaabadhu anuu cufadheetiin ilaala jedheen ofirraa dhorgee balbala kana cufadhe. Balbala cufadhee mallaqa fidi naan jedhee 180 ture algaan. Eegana yeroo inni algaadhaaf mallaqa naa kenni naan jedhu balballi immootu balbala mukaati keessi isaa baqaqaa qaba. Achuma mallaqa fidi naan jedhe balbala hin banne balbala akkuma keessaan cufettiin maree birrii maree ulaa balbalaatiin itti kenne. Eegasii wanta gochuu danda'u tokkollee hin qabu narratti bilbilee namtichi lakkoofsa kiyya fudhatee ture namtichi jalqaba algaa naa qabsiisee ansi wajjin hin bulanaan jedhe sun jechuudha. Inni yeroo inni naa dawwalu bilbila isaa arrabseetiniin bilaakliistii jala ofirraa galche bilbila isaa jechuudha. Akkasittiin bulee ganameetu gara baalee roobeetti gale isaa 5 walakkaatti roobee baaleetiin jira. Isatu na mudate. Achiraallee kan ka'e fiizaan kiyyallee deebi'ee namtichi sababa anaa fi isa gidduutti wal dhabdeen kun uumameen fiizaan kiyya akka gubatu godhee achiin na jalaa gubate fiizaan lammataallee jechuudha. Fiizaa sadaffaa gaafan ergadhu waa hundaa xumuradhee fiizaan kee deebi'e naan jedhanii ammas abdii hin muranne obsumaanan itti deddeebi'e. Gaafa ka sadaffaa deebi'ee waa hunda xumuradhee anbararaaf qophaa'uu barnoota yoo hin baratin hin danda'amu biyya alaa deemuun jedhaniit barnoota maabaraawwii jedhamu magaalaa Finfinneetti barachuuf gara Finfinnee naannoo Furii Oromiyaa keessa naannoo Furii jedhamutti barataa ture. Eega barannee ji'a tokkoo fi bulii 15 barannee COC fudhannee waa hunda xumurannee booda eejensii keenyarratti ergadhe Osaasaa jedhama eejensiin nurraan erganne. Eejensii sanirraan erganne gaafa fiizaan deebi'u koronaan biyya seene. Koronaan seenee eegasii ammas fiizaan afraffaa naa deebi'e na jalaa gubate. Akkasumatti fiizaa gubate kanallee abdii hin muranne obseen ittuma deebi'e shanaffaan itti deebi'e. Shanaffaa gaafa itti deebi'u nan yaala jedheen yaaliirra osoo hin jiru osoo fiizaan hin deebi'in faazariin kiyya na jalaa du'ani. Achi booda faazariin kiyya eega du'anii biyya alaa deemuu hin qabu. Maatiin kiyya akka dhiiraa akka shamaraatitti namni isaan qaban namni abdatanis ana ture. Kanaafuu harmee kiyya kophaatti gatee obboleeyyan kiyya kophaatti gatee hin deemu jedheetiin gara biyyaatti deebi'ee maatii kiyya bira gabaa dalagaatti maatii kiyya wajjin jireenya eegale. Yeroo dhiyoo keessaa jijjiiramni dhufe jennee eega waan hundi gammanne namni martinuu gammadee tuttuqaatiin gidduu Jawaarii fi gidduu mootummaa Bilxiginnaa gidduutti uumameen uummata Oromoo hunda keessatti madaara caalu uumamee ture. Akkasumatti wal dhabdeen isaaniirraa kan ka'e uummanni hundinuu irraa garagalee shakkiidhaan guutame. Achirraa kan ka'e yeroo kaluu keessa hacee keenya qaalii sabaa du'aan nurraa dhabamsiisan. Sababa hacee keenyaan ajjeesaniin waajjirootaa fi wantoota hedduutu barbadaa ture naannoo keenyatti. Ani yeroo sanitti liigii dargaggoo itti gaafatamtuu qarreen ture. Sababa sanirraa kan ka'e ani akkasitti dalagaa yeroon turetti hedduu takka dhageetti qaba namni hedduu na dhagaha qeerroo fi qarreen naannoo keenya hedduu na dhagahanii gaafii mirgaa hedduu gaafataa turre waa'ee biyyaa fi waa'ee naannoo waa'ee gandaa irratti waa'ee Oromoo irratti hedduu gaafataa turre. Wanti nu lafichootti gaafataa turre sun akka yakkaatti nu lakkaa'ame akka yakkaatti nu qabame gaafa rakkoon kun uumame Hacaaluun ajjeefamee waajjiroonni gubatee namoonni hedduu miidhamanii jedhan isaantu harka keessaa qaba. Durallee waa'ee kanarratti namni gaafii hedduu gaafataa ture isaanii jedhaniitiin shakkii dhibbaan dhibbatti nu shakkan gara dhugaatiitti murteessanii maqaa keenya aanaa galchan. Jireenyi biyyaa baqachuu biyya biraa jiraachuu Oromiyaa keessatti biyya biraa jiraachuu na mudatee ture. Maatii kiyyarraa adda bahee ji'a jaha eegan jiraadhe booda gara biyyaatti gaafan ani deebi'ee maatii kiyya nagaan gaafadha jiru motoraan gaafanan gara biyyaatti deebi'u akkasuma na jala dhufanii achitti dafanii bilbilanii aanaa gaafa maqaa kiyya aanaa jiru namuu akkan qabamuuf bakkan argametti akkan qabamuuf namuu murteessee ture. Achirraa kan ka'e namni na argee yeroo san himanii isaan na qabachuuf yeroo haala mijeeffataa jiranitti dhokadhee uffata maradhee maaskii godhadhee uffata isaan nan beekne godhadhee magaalaa keessaan bahee motoraan deemee biyya gadhiise. Mattaawaqaa biyya biraa baafadheen ammas imala kiyya gara biyya hambaa itti deebi'e.
achira carraan shanaffaa fedhii malee osoon jireenya maatii kiyya wajjin jiraachuu hawwii qabu dirqamni jireenyaa biyyarraa na baase shanaffaa itti deebi'ee yaalee ergadhee bulii 8tti fiixannaa deebi'ee naa milkaa'ee biyya irraa bahe. Akkasuma wantiin gidduu keessatti irra tareetu jira, wantiin dagadheetu jira. Gaafan gara magaalaa Finfinnee barnoota maabaraawii barachuu dhufu naannoo Markaattoo jedhamutti Adaamarraa yaabbannee Markaattootti gaafan bu'u namtichi wayii anaa bilbilaan haasa'aa jiru. Ijoollee hiriyoottan kiyyaa Finfinnee jirantu jira. Isaan wajjin osoon haasa'aa jiru dhufee anaa cufee taaskii seenuuf deemu bilbila cufee taaskii seenuuf deemu. Iski siistar aandeeyaa gizeenyinaan jedhee bilbila kiyya caafii harkatti qabe. Namtichi suni normaala hin turre wantoota addaa qorichoota nama hadoochan wantoota adda addaa godhatanii deeman. Kanaafuu namtichi suni waan san qabanatti fakkaata dhibbumaan dhibbatti akkan amaneetti namtichi sun harkatti qabee yennaan ittiin gadhiise namichi hagi inni fudhatee bilbila kiyya deemuun nan arga inuman laala hanga inni na jalaa fagaatutti inuman laala eega inni tarii daqiiqaa 5 ni ta'a daqiiqaa 5 boodaan of beeke achi booda achuman dhaabadhee boo'e. Bilbila biraa hin qabu bilbilli an qabu harkaa fuudhamee jira ammoo akkasuma lakkoofsa mucattii qomaan hin qabu eeganaa wanti godhu dhabee jireenyi natti hadhaa'ee fuulli kiyya imimmaan hin guutame mucattii wayii Tigireedhaa suuqii qabdi dhuftee neeskii minooneeshinoon mutaalifshibu naan jettee na waamtee na gaafatte afaan Amaariffaan dubbatti achi neeskii taragaagii taqammaci minooneeshinoon mutaalifshibu naan jennaan akkana mobaayila akkanatti harkaa fuudhee akkana jedheeni itti hime mucattiin sun eeganaa silkish ni gariiniski silki quxurishnaan jettee silkii kiyya itti hime gaafa irratti bilbiltu enee hejjaaloo enee sulultanan yaallau ስለዚህ በኋላ አመጣለታለሁ jedheetiniin itti dubbate achumaan anis silkii kiyyaan baduu isaa dhibbatti mirkaneeffadhee boo'icha daangaa hin qabne boo'e achi gara biyyaatitti bilbilee lakkoofsa maatii isii irraa fudhachuuf bilbilee akkasitti bilbiliin harkaa fuudhamee yeroo saniif mucattiin maansunnaaf bilbiltee haa galatoomtu maatii an bira deemaa yeroo kan hiriyoottan kee bira deemaa yeroo sanii wannu qunnamsiiftee akkasittiin deemee bira dhaqe gaafa mucattiin tuldhuftee na bira geettu fuulli kiyya imimmaan malee hin mul'atu hedduu takkan gadde mudannoo addaattu na mudate kanaafuu bilbilaan yeroo bilisu qarshii 8,000 bite magaalaa Finfinnee Markaatootiin tarakkabe kanaafuu akkasitti kan achiraa ka'eetiin gidduu keessatti dagadhe isa kana gaafa gara Finfinneetti dhufnee eegaa fiizaan amma shanaffaa kunaa deebi'ee waan maraayyuu xumuradhee jedhee bulii 19 turree piroosesii wanta achi keessa sirreeffadhutu ture algaa qabannee mucattii riyaatiyaa zaabiyaa isii jedhamtu wajjin achi turree bulii 19 turee 20ffaa guyyaa as-sanbataa magaalaa Finfinneerraa gara biyya Joordaan jedhamtutti imala kenna eegallee haala kana fakkaata mudannoon kiyyaa hedduu takka ulfaataadha hedduu takka walxaxaadha nama obsa qabutu nama danda'ee waa hunda keessa darbetu nama har'a yoo rakkadhu borummoo bal'ina argaa ifa argaa nama jedhee obsa cimaa qabutu waa hunda keessa taree bakka bal'inaa bakka ifaallee gaha alhamdulillah har'aan kana kunu ofirra taree maatii kiyyas namootan biraas gargaaran jira rabbiin galanni haa ga'u kanaafuu mudannoo kiyya isa kana fakkaata wanta hanga xumura qophii kanaatti wajjin turtaniif maqaa chaanaala Boonee Shootii fi maqaa keessaniin galatoomaa isiniin jedha naga hannaa turaa hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal agarrutti asumaaniin nagayatti isiniin jedha obboleeyyan kiyya dogongorri yoo jiraate naaf kolchaa gaafii fi yaada yoo qabaattan karaa saanduqa koomentiitti barreessuu hin dagatinaan dhaamsa kiyya obbolummaatti naga hannaa turaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa wal jajjabeessuu fi bakkitee dogongorretti wal sirreessuu hin dagatinaa akkasuma shira walirratti xaxuu fi shira walitti xaxuu irraa bilisa haa taanu akkasuma wal jaalachuu fi wal jabeessuu wal cinaa dhaabbachuu fi ol wal qabuu dagalee walii taanee gaaddisa walii ta'uu amaleeffannee fuulduratti haa tarkaanfannuun dhaamsa kiyya obbolummaa fi galatoomaa